environmental. Egaan isiniif haa ta'u akkam turtan hordoftoonni toora Mul'ateek akkuma yeroo darbee ilaalaa turre qubee kaasnee jecha ijaarree jecha laafaa fi jabaa immoo waliin ilaalee turre. Har'a immoo jechoota dheeraa fi gabaabaa kan wajjin ilaaluun ta'a jechuudha. Dheerinni fi gabaabinni jecha tokko kan murtaa'u qubee dubbachuuftuu irrattidha jechuudha. Gabaabinni yookiin dheerinni qubee hiika jechaa jijjiiruu hin danda'a. Akkuma qubeen dubbifamaa jabaataa fi laafaa jecha godhee akkuma hiikaasaa jijjiiruu qubeen dubbachiiftuunis jecha tokko dheeraaf gabaabaa godhee akkasuma hiikaasaa jijjiiruu hin danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf addanatti qubeen dubbachiiftuu A tokko tokko qofa jecha lafa jedhu keessatti jechuudha. Kunis jecha gabaabaa yookiin immoo qubee dubbifamaa tokko tokko qofa kan qabaatudha jechuudha. Akkasumallee qubee A yommuu itti dabalu qubee dubbachiiftuu A yommuu itti dabalu maal ta'a? Laafaa kan jedhu yoo ta'a jechuudha. Jechoonni kun lamanuu hiikaa garaagaraa kan qabanidha. Lafa jechuun dacheedha. Akkuma beekamu maqaadha jechuudha. Maqaa dacheetiif kenname lafa kan jedhu. Laafaan immoo faallaa jabaa kan ta'edha jechuudha. Akkasumallee addanatti qubee dubbachiiftuu O tokkoo fi qubee dubbachiiftuu U tokko qofa qabna. Bor jenna. Guyyaa har'arraan taanee guyyaan dhufu boru jedhama jechuudha. Hiikaan isaa kana qubee dubbachiiftuu O fi U garuu yommuu itti dabalu maal ta'a? Boruu ta'a jechuudha. Isaan kun dheeraa kun gabaabaa. Boruun immoo wanta qulqulluu hin taane yookiin immoo wanta boore ibsuudhaaf kan itti fayyadamu jechatti fayyadamudha jechuudha. Kanaaf gabaabinni fi dheerinni jechoota hiikaa jechootallee jijjiiruu hin danda'u waan ta'eef yommuu jechoota barreessinu hiikaan isaanillee hin jijjiiramu waan ta'eef xiyyeeffannaan keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha qubeessuu irratti. Barnoota keenya har'aa kanaan xumurra nagaan tura.